Shama harka fuune daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabnu sin dhageessina oduu waliin gamteessaa sabaati. Qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Gadaa Gabbisaa mana hidhaa keessatti dhukkubsatee wallaansa dhabuun maatiin isaanii yaadda'uu FNN itti himaniiru. Qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Gadaa Gabbisaa waggaa tokko oliif manneen hidhaa Oromiyaa keessaa bakkoota garaa garaatti hidhamuun manni murtii bilisa baasus poolisiin ajaja mana murtii hojiirra oolchaa akka hin jirree fi darara hamaan akka isa mudate yeroo ammaa kanatti ammoo yaala tokko malee dhabee rakkachaa akka jiru maatiin isaanii komii qaban FNN itti himaniiru. Akka maatiin isaanii himanitti taanaan qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo kun dhibeen kun isa qofaarra darbee hooggantoota Adda Bilisummaa Oromoo waliin warreen hidhaman jiranillee bichaaf saaxilamu akka hin oolle yaaddoo qabaachuu eerani. Kabajamtoota daawwattoota FNN guutummaa yaada maatii obbo Gadaa Gabbisaa akka kanaa gaditti isinii dhiyeessina. Isin obbo Gadaaf maalidha? Maqaa keessan irraa kaanu isa booda haalli fayyummaa obbo Gadaa Gabbisaa yeroo ammaa kanatti maal fakkaataa? Haala kam keessa jira? Mee daawwattoota keenyaaf ibsaa gabaabsa. Maqaan koo Shoonen jedhama. Gadaan obboleessadha anaa fi haalli Jaal Gadaa Gabbisaa marra jiru baay'ee ulfaataadha. Baay'ees dubbachuudhaaf illee wanta nama ulfaatudha. Haalli nama keessa jiru baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Sadarkaa ol jedhee deemuu dadhabee deeggarsa fi gargaarsa jaallan isa waliin hidhamanii jiraniitiin kan inni socho'aa jiru. Midhaan nyaachuu dhaabee naannoo torbee lama guuteera amma. Akka manni yaalaa jedhetti mana yaalaa Dooktara bira ciiseetti yaalamuu kan inni qabu, qoricha fudhachuu kan inni qabu, bu'aan qorannoo isaa ji'a tokko guuteera. Erga ji'a tokkooti furmaata tokko hin arganne hamma irraatti qoricha hin fudhanne. Erga torbee lamaatti as immoo gadi ba'ee nu arguu erga dadhabee kufee erga ciisee torbee lama guuteera. Erga torbee lamaati midhaanis nyaachaa hin jiru, midhaan nyaachuu dadhabeera. Yeroo ammaatti immoo sirma lukaan illee hojjetee deemuudhaaf dadhabeeraa jedhaniitu kan qondaalonni isa waliin hidhamanii jiran kan nutti himaa jiran jechuudha. Kan inni itti hidhamee jiru qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuuti, bulchiinsa magaalaa Burraayyuuti. Dhibeen inni ittiin qabamee jiru dhibee tiruu yookaan immoo hepatitis B isa jedhamu sanadha. Dhibeen kun immoo dhibee baay'ee ulfaataa fi dhibee haala salphaatti illee fayyuu kan danda'amu miti. Yaala otoo hin argatiin kan irraa fayyamuu danda'amu miti. Kan ammoo dhukkubsatee qorannoon akka taasifamuu fi godhamee qorannoon taasifamee fi bu'aan qorannoo isaa dhufee qajeelchuma poolisii sanaa poolisii ramadamee fi dhaqee isa waliin deemee bu'aa qorannoo isaa sana mirkaneessee achiisee yaalamuu qaba malee qoricha asitti fudhachuu qaba malee lafa maatii keessa taa'ellee fudhachuu akka hin dandeenyedha kan itti himame jechuudha. Dhibeen sun dhibee baay'ee cimaa waan ta'eef. Meegaa yaala argachuuf yookaan ammoo bakkeetti akka yaalamuuf obbo Gadaan hooggantoota mana hidhaa qajeelcha poolisii Burraayyuu dubbistanii deebii isin argattan ni jira? Kun gaafatameera. Gaafatamee isaan kan nuun jedhani ambulaansiin poolisii ramadama. Ambulaansiin egaa jirra. Ambulaansiin dhufaa jiru. Ambulaansiin dhuftee isaan yaalama erga nuun jedhani jechuu jalqabanii sooree buufeera. Jechuudha. Keessaa guyyaa tokko guutuu asii eegaa jirra nuun jedhanii ambulaansii sana eeguudhaaf achi guyyaa guutuu achi taa'aa oolee eegaa oolee fuuldura sana kaaffee taa'ee eegaa oolee guyyaa guutuu achi oolee waan tokko dhabnaan deebi'een galee ergasii ammas guleen deebi'ee naqee ammas ambulaansii eegaa jirra jedhu guyyaan ambulaansii eegaa jirra jedhu kaleessas deemnaan ambulaansii eegaa jirra jedhu
ammarraatti furmaanni tokko hin argamne jechuudha. Ambulaansii eegaa jirraadha malee yaalamaa akkas ta'a kan jedhamu tokko furmaata hin arganne. Omaani wanti qabus hin jiru, wanti akka jedhamuuf taasifamillee gama mootummaatiin wanni tokko hin jiru. Isuma kana wanti taasifamee tokkollee hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa kanatti dhibeen sun itti cimnaan dhukkubsannaan bahee akka yaalamuu fi dhiigni akka qoratamu kan taasifame. Achuma garma qajeelcha poolisii waajjira poolisii bulchiinsa magaalaatiin jechuudha. Dhiigni isaa dhagee qoratamee dhiigni isaa yoo gaafa qoratamu dhibee sanaan qabamuusaa mirkanaa'ee poozitiiviidha. Dhibee tiruu kanaan poozitiiviidha jedhamee bu'aa qorannoo isaa erga mirkanaa'ee dhufee booda mana yaalaa ciisee hospitaala ciisee akka yaalamuu fi qoricha dooktarri akka kennuufidha. Kan dooktaroota isa qoratan irraa kan itti himame sun baay'ee cimaa waan ta'eef humna olitti waan ta'eef yoo inni dadhabillee dooktarri sun akka yaala isaafii kennuuf achiisee yaalamuu qabaadha kan qajeelfamnaan itti kennamee dooktararraa jechuudha. Kan ammoo erga itti himamee booda dhufamee qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaatti burraayyuutti himamee hin gaafanna jedhanii gaafatamee homaa furmaanni hin arganne ergasii. Torbee darbe keessa kan isaan ambulaansii gaafanneerraa deemee akka yaalamuu fi akka ciisee achi ciisee yaalamu ambulaansii gaafanneerra dhanii ambulaansii eegaa jirraa jedhani guyyaa guutuu taa'een eegaa oole. Haga ammaatti isin argachuu dandeessaniittu erga hedduminaan isa dhukkubuutti ka'ee qaamaanis ta'e karaa bilbilaan argachuuf carraaqqiin gootanitti jiru. Furmaanni gaafannee arguu hin dandeenye erga miillaan of danda'e socho'uu erga dadhabeeti karaatti isa argachuu qabnu waan ta'eef argachuu achi keessatti immoo bilbillis hin eeyyamamu waan ta'eef isa argachuu hin dandeenye. Kan nuti isa arguu dandeenyu kan isaas kan adeemu qondaalota isa waliin hidhamanii jiran hidhamanii jiran isaan irraati karaa isaaniiti malee isarraati qaamaan isa arginee maal si barbaachisaa maal taatee akkamsi godhaa maal siifaa goonuu jennee isa wanti gaafatee isarraa waan dhageenya tokkollee hin jiru jechuudha. Karaa qondaalota sanaati malee ergaa of dadhabee gadi ba'uu erga dadhabee erga ciisee jechuudha. Ani wanti jechuu qabu isa qofa otoo hin taane dhibeen kun baay'ee dhibee badaadha. Dhibee badhaafamaadha. Dhibee namarraa namatti daddarbuudha. Qondaalota isa waliin hidhamanii jiran kan isaan illee yaaddessaadha. Dhibeen kun isaanitti illee darbee isaan illee miidhuu danda'a. Dhibeen kun namarratti darba waan ta'eef mana tokko keessatti ukkaanfamanii kan isaan hidhamanii jiran waan ta'eef kanaaf jaalgadaamoo lubbuusaa baraaruudhaaf lubbuusaa du'arraa oolchuudhaaf manni Oromoo bakka jirutti hundumtuu sagalee ta'uufii qaba. Lubbuusaa oolchuudhaaf qaama dhimmi ilaallatu gaafachuufii qaba. Iyyuufii qaba. Isa qofa otoo hin taane ani wanti jechuu barbaadu manni Oromoo yeroo ammaa bakka garagaraatti dhumaa jira. Inni isa kanas dhaarfootee malee waan biraan miti. Kanaaf kanammoo hundumtuu sagalee tokko ta'ee yaadaan tokko ta'ee walirratti birmachuu fi waliif na'uu ta'uu qaba. Yeroo ammaa kanatti dhumaatii amma uummanni Oromoo sabni Oromoo dhumaa jiruuf iyyuu boru han gadaarra ga'e boru hundumarra ga'a hannarra ga'e boru nama hundumarrayyuu hin ga'a waan ta'eef ansaa qofa otoo hin taane hundumtuu anarras akkasuma hin ga'a boru anis kanan ta'a jedhee namni keessaa qabu namni dhiiga Oromummaa of keessaa qabu sagalee ta'uufii qabaa iyyuufii qabaa lubbuu isaanii baraaruu qabaa lubbuu isaanii du'a oolchuu qabaa warra dhumaa jirus maaliif du'aa innis anumadha jedhee tokko ta'ee qabaa sagalee tokkoon wal faana ka'uu qabaa sabni Oromoo hundumtuu jechuu barbaada. Godina Matakkalitti waraanni faashistii Itoophiyaa fi gareen shiftaa Amaaraa kan faannoo jedheef waamu uummata Oromoo yakka tokko malee hidhuun dararaa jiraachuun dhagahame. Godina Matakkal ona dibaatii magaalaa Gaalessaatti gochoonni diinummaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuunis jiraattonni himaniiru. Sirni faashistii Abiyyiin hoogganamu abbaa gadaa dabalatee ilmaan isaanii 3 waliin hidhamuunis dhagahameera. Namoonni baay'een godinicha keessaa ukkaanfamuun gidiraa argaa jiraachuun gabaafamaa turus inni ammaa raawwataa jiru ammoo
hammaataa dhufuun maddeen ibsaniiru. Kana malees ilmaan Oromoo badii malee manneen isaanii fi iddoo hojiitti butamuun mana hidhaatti darbataman keessaa immoo maatii tokko keessaa namoonni 4 battalumatti hidhamaniiru. Maqaan namoota maatii hidhaman kanneenii obbo Abarraa Injifataa Abbaa yoo ta'u, dargaggoo Darajjii Abarraa, Nagaasaa Abarraa, Dirribaa Abarraa immoo ilmaan isaaniiti. Namoonni biroos ammoo onichumattis hidhamuun roorrifamaa akka jiran jiraattonni FNN itti himaniiru. Obbo Biraanuu Mashashaa fi ilmi isaanii akkasumas dargaggoo Teedii Biraanuu fi obbo Abbabaa Waaqtolaas onuma Dibaat keessatti darara hamaa argaa jiraachuu beekameera. Oduu biraan waraanni mootummaa Abiy godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaatti namoota nagaa 8 yoo ajjeesu namoota 5 ammoo madeessuu jiraattonni FNN itti himaniiru. Waraanni Bilchiginnaa maqaa Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedhuun bobbaafame uummata nagaa ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi qabeenya uummataa gubuu hojii idilee isaa kan godhate Eebila 22 bara 2022 godina Shawaa Lixaa Aanaa Amboo ganda Qullittiitti namoota nagaa maqaan isaanii obbo Dajanee Tolasaa fi Gooftummaa Dhugaasaa jedhaman yoo ajjeesu, aadde Birqii Tarreessaa fi aadde Dastaa Gonfaa kan jedhaman ammoo madeessuu maddeen keenya nuuf himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa Aanaa Miidhaqanyitti gaafa Eebila 22 bara 2022 waraanni Bilchiginnaa namoota nagaa 2 Ibsaa Dajanee fi Tamuu Asaffaa jedhaman battalumatti yoo ajjeesu, nama maqaan isaa Mootii Kabbadaa jedhamu ammoo madeessuun dhagahameera. Namoonni ajjeefamanii fi madaa'an kunneen badii qabaatanii osoo hin taane maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhuun akkasumatti namoota nagaa kan ajjeefaman ta'uu jiraattonni himaniiru. Mootummaan Bilchiginnaa duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhu milkaa'uu dhabee gocha duguuggaa sanyii saba Oromoo irratti gaggeessuu kan durii caalaa jabeessee akka itti fufes kun ragaa tokkodha jechuun jiraattonni himaniiru. Oduma wal fakkaatuun waraanni Bilchiginnaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalletti namoota nagaa maqaan isaanii Abdallaa Daadhii, Abdullaa Gildoo, Abdallaa Qundoo, Alii Umar jedhaman yoo ajjeesu, Raabii fi Muhammed Raaree kan jedhaman ammoo madeessuu isaa jiraattonni FNN itti himaniiru. Namoonni ajjeefaman kunneen hawaasa biratti jaallatamummaa guddaa kan qaban yoo ta'u, badii tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun ajjeesuu isaa jiraattonni himaniiru. Yeroo ammaa kana godina Shaggar Lixaa Ona Abuunaa Gindabarat ganda Doggomaa jedhamutti waraanni mootummaa haadha ofiin jedhee of waamu kun uummata nagaa humnoota isaatti bobbaasuun waraana lafoo fi qilleensarraan helikoptarii fi dirooniin ajjeesaa jiraachuu jiraattonni eeraniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf qabanne kanumaan goolabna turtii gaarii isiniin jenna.